Kabajamtoota amantootaa Waaqayyoo warri ijoollee Iyesuus jedhamtanii waamamtan hundumti keessan bakka jirtanitti nagaan koo hafuuraa isin haa qaqqabu. Ergaan ani har'aa isinii qabadhee dhiyaadhe duuka buutota Kiristoos jajjabeessuu yoo ta'u, mata dureen ergaa kanaas maal waaqeffachaa jirtaa kan jedhudha. Ergaa kana akkan isinii biraan ga'uu fi kan na dirqamsiisee fi boqonnaa kan na dhoowwate torbee darbe keessaa biyya Biraazilitti sagantaa kabaja ayyaanaa Karniivaal jedhamutu geggeeffamee ture. Sagantaan kun amantoota Kaatolikiitiin kan durfamuu fi kan geggeeffamu yoo ta'u, seenaa biyya Biraazil keessatti yeroo lagannaa nyaataa yookiin xoomii qabaa irratti kabajama. Haa ta'u malee sababii dhukkuba koronaatii fi yeroo murtaa'ee fi addaan citee turuyyuu bara kana yookiin bara 2023tti bifa adda ta'ee fi kan addunyaa guutuu ifachiiseen kabajamee jira. Sagantichi lolaa fi waldhabdee Waaqayyo gidduu fi hafuura hamaa yookiin mootummaa dukkanaa isa gadi darbatamee ture gidduutti ta'ee kan argisiisu yoo fakkaate iyyuu olaantummaan kan goolabee fi sagadni akkasumas waaqeffannaan hafuura hamaa bifa fakkeenyaa sanaa fi taasifameera. Sagantichi torban tokkoo fi walitti fufee kan kabajame yoo ta'u, dhawwataan mallattoolee fi bifti fakkeenyaa Waaqayyoon arrabsuu fi akkasumas bifa diraamaa Iyesuusitti qoofamuun kan agarsiifame yoo ta'u, mootummaa dukkanaa bifa fakkeenyaa irraa hojjetamee fi garuu sagadni waaqeffannaa fi akkasuma aarsaan godhamuuf argisiifameera. Dhoksaan kabaja ayyaana kanaa garuu suutuma suutaanii namootni hafuura hamaa bifa fakkeenyaa sanaa fi akka sagadanii hawwachiisuu fi guutummaan guutuutti akka sagadan gochuu fakkaata. Dhuma ayyaana kanaa irratti garuu wanta ajaa'ibsiisaatu ta'e. Innis uumamni Kiristoos kanneen akka roobaa, lolaa fi bubbeen takkaa ta'ee hin beekne Kiristoos Iyesuusii fi dhaabbatanii jiru. Taatee kana gubbaatti lubbuunii fi qabeenyi biyya Biraazil kan biliyoonaan lakkaa'amu biyyatti dabalamee jira. Kun kan argisiisu Waaqayyo aaruudhaa fi dheekkamuu isaati. Yaa obboloota ko, wanti biyya fagootti ta'e kun biyya keenyatti hin ta'u jennee rafuun gowwummaadha. Kaayyoon mootummaa dukkanaa kun addunyaa kana tokko godhee ishees harka isaa keessa galfachuudha. Egaan yaa obboloota koo, nuti hundumti keenya Waaqayyoon waaqessuu sodaachuu dhiisnee sammuun keenyaa fi jireenya hafuura keenyaa nu jalaa hatamee jira. Baay'een keenya karaa jal'inaan qabeenya horachuu, kanneen keenya immoo siyaasa lafarraan laaqamee lubbuu hedduu dhabamsiisaa oolla. Akkuma dhaloonni haaraanis feesbuukii, yuutuubii akkasumas miidiyaalee jal'inaan guutaman duukaa buunee jireenya hafuuraa fi mootummaa Waaqayyoo nuuf akeekee daganneerra. Dhaloonni kottaa of haa ilaallu. Wangeelli keenya mul'ata Yohaannis boqonnaa 14:7 irraa akkas jedha. Yeroon firdii isaa waan ga'ee fi Waaqayyoon sodaadhaa, ulfinas kennaafi. Isa Waaqa lafaa, galaanaa, burqituu bishaanii uumeefis sagadaa jedha. Firoota ko, kottaa gara Waaqayyootti haa deebinu. Warra Kiristoosiin arrabsanii fi itti qoosan hundumaa duraa haa dhaabbannu. Itti fufee mul'ata Yohaannis boqonnaa 14:8 irraa akkas jedha. Kufteetti Baabiloon guddittiin, isheen sabni hundinuu daadhii wayinii dheekkamsa isaa halalummaa ishee irraa dhufu akka dhugan gootee kufteetti jedha. Yaa obboloota ko,
Addunyaan kunii kufuu hin ooltu. Kanaafi ati si wajjin akka hin kufnetti dammaqi. Waaqayyoonis kadhadhu eeggadhusi. Mallattoon jaarraa keenya keessa mul'ataa jiranii kanneen akka mucucaachuu lafaa, waaqeffamuu bifa fakkeenyaa fi namootni wal irratti ka'uun mallattoolee bara dhumaa ta'uun wangeelli keenya nu hubachiiseera. Obboleessa koo, obboleettii koo dammaqi. Kiristoos Yesuusin waaqeffadhu eeggadhusi. Mootummaa dukkanaatii fi harka hin kenninaa. Sagalee kana waan dhaggeeffattanii fi guddaan isin galateeffadha. Akkasuma sagalee koo kana sabiskiraayib godhaa, sheer godhaa, namoota hin dhageenye biraanis anaaf ga'aa.